ولين نكادي ولين لاقي كسيتي جرا دوان ونقوم أقدم كنا وتوتو تخيلان وده كدي بسيتي جرا أكسيتي إسا أباسا جرا إن شاء الله ناني أقدم بشان بسيرة كيري جت بشان مدران وده نسيرينه بسيرة كيري جت جرا akkuma agartan kana insha Allah jalaayin biyya juda baali as keessatti hafee baala beekaatiin hambise kunno dawaan akkuma agartan kana cuqileetiin walin raasee zeeni daqiiqaa takataalee walitti baqee jechuudha inni nuti walin baqanii addaawaa wayii ni arabni maali natti godhe ni fayyida natti godhe ani waan si fayyisuun godhu jira mala ni ajaa'iba ni ajaa'iba Wei wan bira ko lucu. Asci me. Asci. Si bayi salam. No ko jukto ta dawo to ta kanya ko ba gan ta kana. Dewa dikka mali to ko le mo ni sira boyu chitti ni atti kani munno. Dikka mali dewa to ko kani bayyana de. Ilbe ko jochuda. Inni wanta ka ifi simbe ko ni simbayyana to. Fayo ma haswa jechuda gare fin kana fayo maja. Faayumaan inni aswaa ooltuun tamaali. Seechuudha akkuma agartan kana dawaa itti godheetiin kunno fuula hundarratti dawaa godheefi ni fayyaa inshaallah arraan tana booda isni rabbiitii wajjin Abdallaan fayyee normaala tahee mana galchee waan hunda waan isinaan jettan hunda godhee daawwattoota kiyya du'aayi naaf godhaadhaa warri gama keessaatiin na bilbiltanii Abdallaa fayyisii galchii naan jechuu jirtan galatoomaa kunnoo galchuufiin deema guyyaa lamaan booda mana niin galchaa inshaallah boru dura mana sanirraa bakka qayyaradheetiin boru dhaqeetiin darsa guuree yoo rabbiin je'e achi booda gizee mana qayyaradhe booda walit deebinaa daawwattoota kiyya viidiyoo lekkis warahmatullaahi wabarakaatu jiru jirtus ni jechaa hojjettoota daawwattoota kiyya salantaan sheetanoonni rafaatiin akka jirtan maratti isin haala qabduun isin jaa'ee gaafa hojjettoota daawwattoota kiyya maal qabattee dhuftee jechuu gargaaru namni qabadhee dhufee waan biraa kanti akkuma agartanii mana sheekaatii hin gallee jechuudha Abdallaan kun gamas ciisu jira Abdallaan ciisu jira jechuudha dawaa itti godhanii xiqqishoo dawwahee ciisu jira jechuudha dawaan ni laaffisaa qaama laaffisee akkasi ciisu jira kun akkuma agartanii ammallee dawaa lamadaatiin cafa guddiraa jechuudha akkuma agartan kun waan akka baalaa takka fuudhee nakkanneeti ni agartan jeeti yaada hunnoo daawwattoota kiyya waan akka baalaa kana nakkannee cafaqii bishaan keessatti naqii fi bishaan jalaa hafee Abdallaa obaasaa jechuudha inshaallah kabajamtoota daawwattoota kiyya yoo rabbiin je'e jechuudha yoo rabbi biraan taate Abdallaa niin fayyisaa achi boodallee warroottan akka Abdallaatti siiriidhaan dhamaanii siiriidhaan qucaacamanii siiriidhaan wareegaman hunda isaaniitu bakka isaan jiraniin baasaa jeetiin yaada qaba baasee isaan wallaanuudhaaf abdiidha inshaallah qophiidha daawwattoota kiyya isaan hundaa'u fuudheetiin wallaanaa jechuudha daawwattoota kiyya wallaahi hedduu takka garaana nyaatanii niin fayyisa namoonni hundi jechuudha akkuma Abdallaa kana siiriin miidhamanii siiriin qabamanii mana keessa rakkachaa lubbuun isaanii bakka hin taane seentee jiraachuu jirti sanumaafuu inshaallaani lubbuu isaanii san eegee akka isaan tahanirraa waan isaan itti jiranirraa baasee akkaan fayyisu abdiin isaan ifirraayis qaba isaanirraayis qaba garuu daawwattoota kiyyaa bakkittoota na hin himu jechuudha mana kana hin himu nuti sheeka duraan hedduudha beennaa jechuu sheeka kaan akkuma beektan gafaan gara galchitee jirti jechuudha maallaqa kannitee fi kasa jechuudha daawwattoota kiyya jechuudha warreen Abdallaa dafii fayyisii maal jechuu jirtan inshaallah niin fayyisa wallaahi isni rabbiiti wajjin fayyiseetiin isa asbaasaa jechuudha normaal Abdallaa duraanii fayyiseetiin inshaallah du'aa'iin abboodhaadha asbaasa jechuudha yeroo dhiyoo keessatti osoo hin turre akka Abdallaan fayyu abdiin irraa qaba jechuudha akka inni fayyee anilleen isa fayyisu anilleen abdiin qaba daawwattoota kiyya sanumaafuu hojjettoota daawwattoota kiyya du'aa'ii keessatti na cinaa dhaabbadhaadha anga akkuma beektanii inshaallah yoo rabbiin je'e خلاص يوسف اللي تشينكم فلو يوسف اللي دررون فلو برا أنيلن خلاص أنا في أنيلن أدبانا جدمان جاد جراجة جدا كياده فيات تجدا اتهاماتي وامد أنا بجتش كندر رمنا أنا بجتش أكا
rakkanne inni anaaf jee tumamee dararamee anaaf jee rakkatee jireenya isaa guutuu jiraachuu jira. Sanumaafuu inshaallah yoo rabbiin jeesni rabbiitii wajjini arra as buleetiin jechuudha ganama deemee akka malaa anis jechuudha malaa fi mariin dhabuu Yuusuf illee sababa kiyyaan cinqamee rakkamu jira akkuma agartan sani anilleen achi dhaqeetiin mana achirraa jijjiiradhaa anis jireenya mataa kiyyaatiin jiraadhaa innillee jireenya mataa isaa haa jiraatu nagayaan haa jiraatu anaaf jehee dararamee anaaf jehee tumamaa ooluu kana hin dadhabee anilleen akka inni miidhamu barbaadu miidhaa isaa hin barbaadu jechuudha. Sanumaafuu daawwattoota kiyya akka isaa fi ana adda baanullee hin feene garuu dirqama jiruutu anaaf isallee gargar baasee jechuudha. Sila akka keenyaan wallahi waa gargar ba'ullee hin feene waa addaanillee ba'uu feene amma immoo anaaf isallee wanni addaan baase wanni walirraa nu fageessee jechuudha. Akkasii hojjettoota daawwattoota kiyya naannillee fideetiin dhufe hin baakaatiin rafuu jirti boo'uu jirti fideetiin. Akkasii kabajamtoota daawwattoota kiyyaa akkuma agartanii naannillee fidaddeetiin dhufee ilmaan lachuutu fidaddeetiin dhufee jechuudha. Jalaan dhiisuu nama birattillee hin dhiisuu jeetu yoo nama bira dhiise akka tasaa ammallee deebi'anii ilmaan kana na jalaa fuudhanii jireenya duraanii dagadoo fi jireenya fokkotaa sanii na deebisanii saniifiin ilmaan kiyya fuudhee deebi'ee yoo garuu alhamdulillahi rabbil aalamiin bunnoo naanii amma hirribaa kaate abbaa isaanii fayyiseetumaan asitti kunnoo ilmaanii fi isaanillee wal garsiisee akkasitti isaan hundaa'u beekaatiin as fide maaliitiin as fide fuudhee wanniin as fideef akka gisee fayyee ilmaanuma isaa agaruufiin as fide akka inni rifatee kalaas rifaatuudhaaniif booda deebine ilmaan isaa agaree maaltu as na fidee jee akka inni hiyyaanne jechuu waa hundaa'u asitti ittiin himu mana galee waan inni itti himu saniifiin as fide jechuudha. Amma dawaa kana cafateetiin akkasitti jechuu daawwattoota kiyya kunnoo cabateetiin asii gadi walitti raasee jechuudha. Osoo abaasa inni ni dhibaa jechuudha. Booda ammoo ni fayya inshaallah ni fayyisaa bismillah wallaahi laazim amrii inshaallah abdii rabbii Abdallah fayyisee gammachuudhaan mana kiyyatti deebisee jechuudha. Asii gadi naqeetiin bishaan kunillee akka quraanaatti xiqqoo walin naqeetii walin laaqee akkasitti jechuudha. Dawaan kun akkuma agartan kana daawwattoota fayyadaadha. Hojii akka deebiseetii jechuudha. Akkasitti isa obaasaa jechuudha inshaallah ni agartanii. Bishaan gosa biraa qayyaree jechuudha. Bishaan duraan foddaan isa jiru gosa biraatti qayyaree jechuudha laata. Akkuma agartan kana inshaallah jalaayin jechuudha. Baalli as keessatti hafee baala beekaatiin hambise. Kunnoo dawaan akkuma agartan kana cuqqileetiin walin raasee seeni daqiiqaa kan taanee walitti baqee jechuudha. Inni waliin baqanii addaawaa afaanin addaanuu addaan isaa afaan kaseetti akka sirriitti addaa jechuudha. Daqiiqaa tokko booda fuudhee isa bira dhaqee isa obaasee achi booda gisee daqiiqaa muraasa taa'ee hibayyanata kalaas fuudheetiin jechuudha. Booda eega dawaa fidate booda hanga guyyaa lamaa sadii mana kana keessa taa'ee jechuudha. Akka namatti hin dhiyaanne dawaa anuma qofaatu seenee mana kanatti dawaa itti goggodaa manni gabalaa taalaafata illee hin qabu bakka jechuudha. Namoota xiqqishoo mataan gurguru keessa fidanii dawaa itti godhan kun ni agartan jeetiin yaada mana keessa wanni kaayuudha. Sanumaafuu daawwattoota kiyya dawaa inaa godhaa kunnoo irra dawaa irraa dhumaa kagaratti obaasu kana jechuudha. Feetiin geessee obaasa kaan kaniin sammuurra naqu kaan qaamarraa dhiquuni kun ammoo kaniin garatti obaasee isa fayyisu inshaallah nafaana turaan kan wantoota daawwattoota kiyya akkuma agartanii kunnoo dawaa fideetiin dhufee jira jechuudha. Innillee ciisu jira akkuma balaa xaara ciisu jira. Qamisa sanillee irraa baasii naan jaaniitiin kunnoo agartanii itti irraa baasee jechuudha. Gabareetiin keessa balaa xaara manasa ciisu jira inshaallah kunnoo ammaan tana deemeetiin bishaan kana dawaa kana obaasee jechuudha. Garatti obaasee akka inni bayyana fulaadha inshaallah. Irraan kana rabbii naaf fayyisu du'aa manaaf godhaa yaa daawwattoota keenya isin du'aa waan na cinaa dhaabbadha. Abdallah
Abdalla, bo, anjing kapan ya Rabbi akhirku mengalir. Abdalla. Insyaallah ya Rabbi, bismillah Rabbi. Doa kan bahasa ki men yang baik biar kok kebajikan pulang. Isin dua menunggu dah beda betul. Abdalla. Oh. Abdalla. Doa kan dia nak jalan boleh terus kaya dia. Abdalla. Menala. Abdalla. Ndega susah? Mana? Bisa. Ada kita kena mana waktu jauh aku malah tengkana. Million tahun nanti di situ. Faham mana orang tim fer mana orang fer buaji. Faham dah. Abdalla. Menala ni. Jangan cuma tahu di sini ada apa mana kan orang fer buaji mana kan tamu fer. Mana sih itu sah? Wifi mana kan orang itu itu kan lagi nanti di dalam apa ni. Abdalla. Wifi ini sebut ya. Amal lagi faham rumah jenta. Mana kan orang fer. Ayah sih apa Ya nanti enggak. Sinto mulut doa kan. Kisah sentiasa. Kasmarin bayi faham. Wifi mana kan orang fer buaji. Ayah tu faham ni ana. Ni ana tu. Arab maji faham ni saji kan. Hindi mana di saji. Ayah tu dulu. La tu fer hindi saji. Hindi mana di saji ni. Setiap tahun dulu kumbatia ni. Dah takapu ke dia faham dah uji atas. Baik, waktu dia. Fer dari sini faham ya. Abdalla dugi. Enam juga. Bishan tu bishan. Fer ya bola di saji hindi mana. Bishan tu dia mana dia tahu di kasih. Wifi mana kan mana kita. Itu kayak apa ni dirai yang ada tu. Jangan serai dulu kasih. Takadugi. Takumadugi. Ayah takumapa dugi ni fajita. Fer lu am fajita ni lah. Ayah takadugi ni fajita. Mal manja. Ni ada. Ni ada. Meja mana dunalan. Abdalla. Ya aku jumpa tu dah utuh tu kan nak kumal kan. Wifi mana kan orang fer. Kau yang cahila aman tengah cuawan gana madure tikisho ila himbayana cisne culam bayana cisne insyaallah ni bagi cisa tikisho. Abdalla. Dia aja di sana. Dia macam asci jalaya. Sandiam. Jalaji. Mana nala ni? Jadi tak kuno cuci tadi tak kufadani. Cuci tak kufadani. Cuci kufadani pun jadi kau kuno. Ulah ada tahu dia macam ni. Serai kau kagetai. Dia nak macam ni pakai nak pergi. Setiap duit dia. Dufan acing kuno. Acing mes maga siapa sini? Dufan ini sih dia ulah benar ini dufan. Apa serai dok kagetai mata sih? Buat mata saya sudah dia mana tahu dia. Oh serai naik ke apa? Ini mana tu? Anak kan nak kena baca di video. Alhamdulillah syaitan ni makan tak sama aku terus jadi putar. Boleh ya? Hutan ni nak kan? Hutan ni. Udah orang ni yang mata tak amal dia dia. Ini kau lindir dia ni. Kau siapa je tu lagi waktu masa ni. Mata ke siapa sini? Masa ni dia siapa je kan. Sini ni kerja wanita kan? Macam ni Betul lah. Betul ni beda. Kecil lah. Nak tu dah tu tak kena aku malah tengkana. Abdalla juga yang mulai file firman sudah jujur insyaallah. Dua menunggu dan getai. Nanti pulau dia tu. Ya aku dia mana tu kapan dia mana? Nah, sebut ni dia sih ha. Faham lagi ber. Saya want to support sih. Isi lagi tu kan. Want to support. Ambil itu dua. Aku langsung cuci dulu. Pulau apa lagi? Ya ada tu kan ikan minta. Mana sebut dah. Dawa mana? Ni fajita. Semurah kain ini ni. Boleh tentu ikut ni aja. Ni aja ini. Ni aja ni anak pengaruh. Gaji di kisah mana? Ni aja. Gaji meji. Woi, Ni anak pengaruh nanti boleh. ni fajita. Nanti boleh. Anuan sebab ini sungguh lucu mana? Ni aja. Ni Ni aja. bakal cakap. Woi, wang berapa lucu lah. Asci me. Asci ke. Asci. Si bayi salam. Bayi.
daawwattoota keenyaa akkuma agartan kana dawaa dirqamaan itti godhamuun sila booyu jetti ni argitanii kunoo dirqamaanii dawaa itti godhatee ni bayyanate if beeku jechuudha. Inni waan takka ifii sin beeku ni sin bayyanatu faayuma haasawaa jechuudha. Bareefin tanaa faayuma jaa faayumaan inni haasawaa ooltu tamaali. Rabbi kanuma dawaa siifaa godhuudha. Dawaa rabbi siifaa godhu. Inshaallah kunoo kabajamtoota daawwattoota keenya kunoo ni agartan Abdallaan. Akkuma nama dawaa addarratti illee qaqqabbaneesseef kana inshaallah jechuudha. Akkuma agartan kana dawaa itti godheetiin kunoo fuula hundarratti dawaa godheefi ni fayyaa inshaallah. Arraan tana booda izni rabbiitii wajjin Abdallaan fayyee normaala tahee mana galchee waan hunda waan isinaan jettan hunda godhee daawwattoota kiyya du'aayi naaf godhaadhaa warri gama keessaatiin na bilbiltanii Abdallaa fayyisii galchii naan jechuu jirtan galatoomaa kunnoo galchuufiin deema guyyaa lamaan booda mana niin galchaa inshaallah. Boru dura mana sanirraa bakka qayyaradheetiin boru dhaqeetiin darsa guuree yoo rabbiin jedhe achi booda gizee mana qayyaradhe booda walit deebinaa daawwattoota kiyya viidiyoolee akkasittiin isinii maraan isiniin jaa hanga walit deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.